kanan baay'ee jaalladhu kan akka lubbuu sitti jaallattu jechuudha. Fakkeenya haa ta'u namaaf dhageessanii obboleewwan keenya obboleettiin keenya kuni Faaxumaa jedhamti. Biyya kee yeroo Ijipti yeroo siin galte hin beeku an. Gaaf tokko dhaggeeffadhaa qalbeeffadhaati. Gaaf tokko biyya kee yeroo Ijipti kanatti makiinaan oofaa shufeeraa guyyaa guyyaa akkuma siin beektan. Olii gadi deemaadha. Olii gadi deemaa olee yeroo nan bilbilame bo. Naa bilbilamee hojii murteen naan xumureera jennaan kalaas yeroo galtu gurbaan suuqii hojjetu yeroo galtu suuqii keerraan kottuuti namatti barbaadaadhaan jedhee. Tole jedheen achirraan deeme gara suuqii kootiitiin jechuudha. Mana galuudha. Yeroo nan deemu mucaan kun kana fakkaatu gaa. Gurraacha innaan gurraacha nama sodaachisu wayi. Wallaahi gurraacha nama sodaachistu wayi nan qaba viidiyoosi. Fakkaatee uqqattee hin qufaatii jennaan isa ilmoon namaa qufamu miti. Isuma dhugumaa jechuudha. Walirra jetti malee. Way maal obboleetti kun jee hin boossi rabbii jedhi jettee ani miila na qabu yaalte ol kaatee jechuudha. Rabbii jedhiiti akkas akkasii kan lubbuu namaa baraaru rabbumaa waan na gooti nama naan jette. Fira qabdu fira hin qabu. Nama beektu qabdu hin qabu. Maaliree na dhukkuba maaltu si dhukkuba akkas godhaa na qorrisiisaa na qufaasisaa alkaanatan na dafqisiisaa. Kunoo kufaa bakka haasa'uu iyyuu hin dandeessu qaba. Achumaan nafshira. Intala Oromooti yoo barbaadde Amaaras ta'e ilmi namaa na gargaara jennaan ilma gargaaramaa maal si gargaaruun jeen. Nan hojjetataa jira fayyaan dhabe fayyaa koo kanatti falanaa barbaadda jennaan isheen mana yaalaa waraqatan qabdu waan nama dhifu mana yaalaa mootummaarraa ittiin deeme. Mana yaalaa mootummaarraa ittiin deemee guyyaa kanan deemeen wallaahi laazim kunooti la yookiin jibe afaan sitii ganaa dubbatti guyyaa amma nan hojiin deeme isin hin jedhu. Dhukkuba akkuma isin beektanu yoo namni rabbiin nama sii buuse itti sii cinqamee namni mana hakimii adda addaa si geesse malee hin argamu. Mimee kan geesse bakka kaan waraqaa lafa ari'atamna waraqaan qabdu mucaan kun haarawa biyya kanaaf jechuudha waraqaa yoo inni fudhanne waraqaa tokko ofirraa qabdu. Bakka kaan immoo hin jiru tiiviin keessa jiru. Wallahi waraqatuma kodhumaa isa cufamee jiru sana sadiin inni irratti cufsiise walii galee jechuudha. Waraqatuma koo cufaa sananii geessee qabsiise jechuudha mana hakimii mootummaatti maaliif lubbuu si baraaru ani hidhamus nan hidhama lubbuun si baraaramu jedhee waraqaa kiyya geessee qabsiise ilaalchise jechuudha. Yeroon ilaalchisu dhukkuba tiivii akka qabdu himame. Guyyaa meeqaan booda egaa guyyaa danuudha wantichi dhukkuba tiivii qabdi jedhame mucaan firan qabdu. Amma gaa dhukkuba tiivii qabda jedhameera. Komitii yoo jiru xiqqaate jaja saddeet waan akkasii qoricha fudhachuu qaba. Maal wayya jennaan lakki hanga saddeet jaja mana taa'uu hin danda'u fira na gargaaruu hin qabu. Alaas as keessaas maatii koos dadhabaadhaa nama na gargaaruu hin qabu. Kiraa manaallee gargaaruu hin dandeessu hin danda'u. Sana booda achumaan feesbuukii irratti isin dhiyeesseera yoo yaadattu ta'e al tokkitti xuma isin didduu mucaan kun gargaarsa barbaadde waan ta'eef Facebook irratti ni dhiyeesse deebiin nu Facebook irraa arganne gaariin turre haa ta'u akkuma ta'etti gaa saddeetan sana keessa qorichi murtaa'ee fi ka'ee ammas bitaakaa si fiddan malee waraqata si fiddan malee maal nama waraqatan qabnee intiraan hin kennamu fakkeenya sinii taafan dubbataana malee waan akkanaa dhibban qabaan yoo isin naa eeyyamtanii eeyyamuu keessan guyyoon akka dokumentariitti waraabeen ilmaan kootii siidiidhaan lafa ka'a. Ilmaan kootiif ilmaan narraa dhalatanuuf yoo akka carraa ta'e abbaa dura du'u hin beennu yoo hin du'e hin beeku. Ilmaan koo waanan kaleessa namaa ta'aa ture akka itti namaa wajjin kufee ka'aa ture ilmaan koo akka jalirraa baratan nan barbaada. Isinii galee sana booda akkuma ta'etti abdiyaanis abdii murree isiinis na duuka deemti madaamii si mana hojii bilbiltee fi nuftamoo nama biraan galfadheetti lakkii bonaa biraa galfattu malee kumnitii akkati ilaalaa kanaa miti qoricha qal'uma itti mana hojiitti galtee waan legersituu miti rakkattus beeloftus deebattus mana mataa'itii qoricha tiivii ana fudhadhu jennaan
جيمي قبل تقولش جاجا وتو قول شفرة تاتوتة كرام الناس بدي لك تاتوتة واحد دولا برسيته ونن فيديو كان رتلي يسوع بالبادي في إرجع دلته نمالا مانغلا تفدان جبهة ولا قاتي في أنت لك نانغلا تفدان أكسين نانغلا تفد تنو بربادي جولا دعاء اللي لك دان يروجل كباتي نموت خيرو كيست كيسو خيرو جبت كيست نمي دمه نن الرب سمع نن حمت ميان نن جبيان درجان لمتا فيديو خيرو كيسا ورم جتشونغي لمتا فيديو كيسا يودو أجرات أن إمي خيرو كيسا لالب درجان جتشو نجلس يومن بونا ناندوكي مكاكوتي بونا ناندوكي شاي ناندوكي كنا مجولا ندبان نوندا سلاس ربي جتشتاني كنا فوري خيرو كيسا يروي بالبلتينا وانتني نان بيل لما سيتري سيري داتوري خيرو كيسا تي فيديو ولا بوم برباني بيجوكون أكوان بيجبران را عدته إيه سينو جنكو فيك إيه بعد إيه ها ما تاخد تبعد من يا لقي سيمال جري دي فما نما سديو نما سدينا لا كان ما كان بلسه كان نما وجنا همته علي كان وجنا مافوف علي دريسي وبلتي كان فاطمه كان بلسه كان ريدي ادمي وبلسه كان جبيسا ولا جرا كان افران راندي بي غار يرغد نما دي بافو دي بشن چالو راني نما افو كفرا غلطوم يرغد غلطوم بري بربادو مالسي تاتو ليلا غاداني اي ان بلان تلا كان ادم سي تيبي دبي تو فيسين كدي سوكيرتي تو فيسين تيبي مسي انمني نغا بونو مفرا ديرتي اكوفتي سيني غلي بونو مفرا ديرتي اكوفتي لما كان اندرا دفتي جي تكوتي سيرو جي دابا دفتي مبارك كم جنت فيادا يتدنتي يعني المينا ما واكيس دربي ياده چوكا obboleetti waan keessa darbite yaadatin hin dagatin namni kan si wajjin kufee ka'uuf rabbiif jecha ani intalli kun hedduuna gammachiifte akka bakka keessi koos bal'atu akka yaadni koos bal'atu na goote edaa ilmi namaa akkasii kan jedhu nan talaatti anaa bunni birqii miti kiiloo meeqaan lafa qaba garuu akkasumatti fudhatteerti anaaf bunni kun kabaja guddaadha birrii 20 ta'u 50 itti baaftee yaadattee dhufuusi akkasitti daabboo qopheeffattee daabboo tolchitee yookiin tolchiifattee buna fudhattee dhuftee mana keessa deemtee danfisaarti kun hunda namaatiifuu barumsa ta'uu qaba ilmi namaa waa namaa jabaadhu anammaa mucaa kan argaa akka itti namaa wajjin rakkachuu dhiisuun qabu jechuudha sini galee dalagaa nan barbaada fayyitee mee anne maal si ta'e waarik ربي سبحانه سيجدي ميتين دبرمي ما هو ده أنت يرين جرو ما الحمد لله رب العالمين مال فيسي تيرو تلقفت هو ياي دمنا أجن دمتي وانت لو كان تيرين جرو وانت نمد دم تاني تنجرو ما ربي سبحانه عاوتو كرامنا أكيد يجون سراغ فلاتو سنة فلاتو رجيا سدي فكان مولك يفدين كفال ما لا يمبانا كرا كان أخو قلتو مي جرا ربي سيغرغارو أنا رمو كاتم بكلام رمو سان أمتان أسرتا إيه ورو بالله ما كا رمو تين نمر ربصا ولا تون تاني أمتان أنا قلت رمون ما تغلطاتي رمون غلطة بيكا غلطة فتشوس بيكا رمو إنم بيكو إذا كانت لا سكري دي آدم إذا كا جبيسا إذا كا علي كنا يا ربي جدالينا كنا أرجل يا ربي هذا فبومبارك جنتنا قلتنا سني قال يا ربي هذا فتح وجه كذي يقال لا بقول لمني ساعتي المنا ما يانشي لزانو يانشي ببروغرام من نقدر يانشي أتا باقي بيناتي فتح أتي باقي بيناتي وادنو وانا تداري إنك كان كيكو بعدشي كان كي بفا فيديو تين hojjedhe ummataaf hima kan kee galanni kee guddaadha himuun ulfaata kan kee sumana kuma kan kee lakki yoon jiraadhe kafale yookiin immoo ilmoon koo kafale malee kan kee isa dubbatamu miti fatu yaadadheera dagadhees miti yaanchii kam lalbata kan keen ulfaata ati qaamaanis
gochaanis waa danuudha geesse kanaafi maqaa Faaxumaatiin Oromoo galatoomaa Oromoon ummata galataati Oromoon ummata waan darbe dagatuu miti Oromoon nama galateeffachuus beeku nama isaa hojjete nama galateeffachuu beekuudha nam beekaa kanaaf an warra jandaa godhatee gadi beena waan barbaade haasa'u irra laalu kun Oromoon nama kanaa qabala kanaaf obboleettii kooti firooma fuftee jechuudha mee obboleewwan keenya maal hubattan kanarraa maal hubattan maal hubattu immoo ilmi namaa akka du'etti malee akka kufeetti nafu wallahi talli kun kufteetti wallahi rabbumatu ana wakkaleefi dhugaan isinitti himaa namni waan mucaa kanaa ta'e ta'uuf hin jiru kayroo keessa dhibbatti keessa taa'e naasaa barbaadu dhaabadhe naasaa wallahi waan mucaa kanaa wajjin ta'e namni tokko ta'uu hin danda'u baadhadheen deemaa ture yoo inni jala waraqata akkasii fudhattu dhukkuba TV qabdi karaa qabadhee jechuudha mucaan kun dhukkuba TV qabdi baqataa ta'uu dhuftee kanaaf baqattummaa galmeessaati waraqaa kennaa fi qoricha fudhattu jedheen itti baadhee deemaa ture warri kayroo waayuu inni beektu jechuudha akkasii kanaaf gammadeetan sinii deesse na gammachiise akka waan yaani bakka maal jeensiitti ma akkasitti Faaxumaan koo obboleettiin koo takka dhagaatirra takka bishaantirra miskuu abbaa nagaatii miskuu isin affeeru miskuu si Liibiyaadhaa baate isin affeeru way yaa rabbi biyya duniyaarra jiraachiste baga na agarsiifte kan miskuu abbaa nagaa isinani ji'a lama guutuu namni sobatu jedhu Facebook irratti jechuudha ijoollee Oromoo afurtu Liibiyaatti qabamanii jiran Oromoo adaraa na gargaaraa na baasaa jennan naa baaftan suni tokko Faransaayii naa bilbilti siin Faransaayii ji'a caaleera mube maqaa kee guutuu minaa minaa ergetti maaliif hin jedheni wayii fanii naan jette namooyi dhukkuba achitti birriitti naa geessitaa naan jette imadhu anti sii kennaan jedheni wallahi summa wallahi harkaan fudhanne Faransaayii jirti ilaala isin Kaanaadaa jirtu immoo kunola isin nagarsiisan qabadhaatii bilbilaa fi miskuu abbaa nagaa jechuudha ilaa irraan kaamne la argaartu raahamaa abbaa nagaa isa jedhu kanala irraan kaamne iPhone erguu isin wallahi alhamdulillah rabbil alamin baguma jiraadhee hojii koo bu'aa hojii kooti argan du'arraa naan biftee atabbaa kootii jettee ishii abbummaa kee taqabbaleeraan jedheen iPhone addisii bahee jira jettee rakkii boon jedheen wallahi kun isinii kan dhiyeessa gidduu kana miskuu abbaa nagaa barumsarra jirti Kaanaadaa galteetti warri yeroo sana itti cabdan mucaa yatiimaa haadhaaf abbaan qabne kana miskuu kanatti cabdan Aishaa Hajinamoo Tamimaa Tilmoo Aminaa Tilmoo Kiimoo na yaadadha ijoollee sikkoo mandooti galatoomaa wallahi rabbi jazaa keessan hin balleessin anaa miti isiniif rabbitu taasise ana rabbi sagalee na godhe malee kan milkaa'ina kootiifis milkaa'ina ijoollee kanaatiif sababa ta'e rabbi gaditti hawaasa Oromooti kanaaf galatoomaa ani immoo gammachuu natti dhaga'ama karaa kooti wanni tokko milkaa'ee yeroon namni kaleessa ajjeefamuudha Liibiyaa keessatti dararamaa ture gudeedamaa ture rukutamaa ture hayilaandiin harkatti caccabsamaa ture achii bahee carraa biyya sadaffaa an birrii meeqaan kara meeqaan yaalee dadhabe argitaniidha takka du'aa takka dhagaatirraa takka bishaantirraa kaleessa gaafa isin Liibiyaa keessa jirtu anatu bakka gaarii taa'ee sagalee siidhaa ta'e bakka gaarii dhagaa bakki kun Liibiyaarra wayya hadha immoo isiin bakka gaarii jetti boolla sana keessaa rabbiin isii baasee Kaanaadaa kaa'ee ani immoo baqattummaarran jiraan mallee ilaalaa dubbii rabbiidha warraa baradhaa wallahi warraa baradhaa inni tadha tuffattu borsi caalee argama si galee kunti barnoota sinii ta'a baqa waan qabataman sinitti maara malee waan fakkeenyoo ki gorsa sin gorsaan jiruan addaa mubaarak miskiinaa gorsa Oromoo danda'a siniin jedhaan jiruan qabatama yeroo nu kaleessa Suudii keessatti inni ijoollee Saawud Arabiyaa keessattu ijoollee Saawud Arabiyaa ijoollee Liibiyaa sana baasuu keessatti jechuudha wallahi parsantii 90 garaana nyaattu ana ijoollee Saawud Arabiyaa hidhaan sun isiniif hin malle hidhaan sun isiniif hin malu wallahi lubbuun koo fiidaa keessa na taatu rabbiif jecha isin jaalladha isin warra leencanaa kennee miti isin warra
وانا كني متي انا اسين جتون ابوتي مسكيناتي يراب دبرتي كيسني دبرتي كيسن شنت بيتي ميچا ديرتي كيسن غاله جلتاي وتو ريتي تيجتو تو اونلاين تيجو كوي بكاو جنجرا جدا بلبلا جولي ليبيا كان باسو كيساتي كوني كيسن كوني لنتاتي ربي كودا كيسن سين دوتني يو دنيا رتي لي سين تاني